mootummaan Oromoo bobaa Oromoo keessa jiraam. Kanaaf Oromoo bira dabarteetti isa argatta malee argachuu hin dandeessu. Diinata Oromoo irraa fagaateera mootummaan kun. Keessattuu mootummaan gandaa kun akkaataa lafa qabataa jiruun ariitiidhaan deemee jennaan waa hunda karaatti galchaa deema. Waa hunda. Kanaaf kanaan dura aanaa gaafatamaa ture gandatti kan ijaarre aangoo guutuu faana leecollee barbaachisu faana humna namaa hoggansa ga'umsa qabu faana. Kanaaf sirna cimsuudhaanidha bakka qabsoo dirree qabsoo saba keenyaan jijjiirra jenne sana qabatamaatti raawwatamaa jira jechuudha. So sirna hawaasichaa kan ta'e sirna bobaa hawaasichaa keessa jiru kan ijaaramaa jiru jechuudha. Sabichaaf. Kana lafa qabsiisnee jennaan akka barbaadetti abbaan barbaade harka itti hidhatee ergamtuu wayii iddoo wayii kaa'ee ummaticha to'achaa akka kanaan dura bareetti jiraachuu hin danda'u. Jiraachuu hin danda'u. Kanaaf dirree qabsichaa jijjiiraa jirra jechuudha. Bu'uuraan jijjiiraa jirra. Dirreen qabsichaa bu'uuraan jijjiiramaa waan jiruuf humni gochuu saba keenyaa wantoota sadan kanaan akka lafa qabatu godhamaa waan jiruuf humnoonni faallaa saba keenyaa karaa adda addaatiin waan adda addaa gochaa jiru. Karaa adda addaatiin. Keessattuu humna hidhatee socho'uu fi humnoota siyaasaa ofiin jedhan saba keenyaa keessaa bahan fayyadamuudhaan yaalii danda'u hunda gochaa jira diinni kun. Diinonni kun humna shanee afaan Amaaraa dubbatu humna faannoo jedhamu faana adda uumanii kaan waliin dhukaasuudhaan kaan immoo siyaasa ololaa jara kanaaf ta'u gaggeessuudhaan waliin hojjechaa jiru. Nuyi garuu ijoollee Abishee Garbaa waan taaneef diina mataa Oromoo muree mataa Oromoo mukarra kaa'ee fuudhee deemu faana adda nuumu. Xaragnee balleessina malee kana faana adda nuumu jechaadha. Warri mataa Oromoo muranii mukatti fannisanii haadha Oromoo warra qeerraa buqqisaa oolan faana adda uuman akkamitti saba Oromootiif kan qabsaan? Maal jechuudha? Tokko tokko humna kana ijaaree godinaalee tokko tokko keessatti kan socho'u Oromoon ofitti siksee nyaachisee bara rakkinaa dabarsee niititti fuudhee kan cimseetu abbaa cimse sana ajjeesee qeesaa gubee Oromoo irratti kan bobba'e. Warri kun jara kana faana kan isaan hiriiranii faallaa Oromoo qabsaa jiran. Garaagarummaa nu faana qabaachuun rakkoon qabu. Akkamitti faayidaa yerootiif jecha gabrummaa Bakar Waaree faa itti aarsaa kaffalan. Leenjisoo diigaa faa itti wareegaman. Waaqoo guutuuf faan umurii isaanii guutuutti dadhaban akkamitti gurguranii kennu. Sanummoo maqaa kaayyoo ganamaatiin kakatu. Sanummoo beekaa siyaasaa ofiin jedhu. Jarri kun amala afur qabu. Tokkoffaa fi inni duraa ana maleedha. Waan Oromoodhaaf ta'u tokko yoo isaan hin goone badiidha. Waa hundumtuu. Isaanoo keessa jiraatan isaanoo yoo ta'e hin ta'a. Isaanoo hojjetan hojjetameera. Isaanoo hin hojjenne hin hojjetamu. Ana maleedhaan kan guutaman. Yeroo hunda of giddugaleessa kan godhatan. Ofirra darbanii dubbii tokkoyyuu faayidaa sabaatiin warra hin laalle. Kan lammata jarri kun xawalwaalleedha.
iwaajaqu kawaajaqu immoo baalageedha dhaabbii tokko kan hin qabne safartuu tokko kan hin qabne ganama waa'ee tokko dubbatu sa'a booda waan biraati galgala immoo waan biraati jarri kun gaafa nuyi badhaadhina ijaarree saba keenyaa fi sabaaf sablammoota ummatoota Itoophiyaa fuula tokkoon qabsoofsina jennee gaafa kaanu waa'ee waan meeqa warra jechaa ba'anidha. Ammoo achi galanii asaallaafi ta'an. Warra saayinaa maal hiru ta'an. Bishaan warra harka namatti buusu ta'an. Ijjinnoon qaban xolwaalleedha. Xolwaalleen immoo saban gaggeessitu qabsoo saban gaggeessitu. Xolwaalleen ofiyyuun gaggeessitu. Kanaaf kan uummanni keenya isaan tufeef dhaabbiin qaban ejjennoon qaban dhaabbatanii sabichaaf aarsaa kaffaluudhaaf qophii miti. Sadaffaa jarri kun kaleessa keessatti hidhamanii warra hafanidha. Kaleessa keessa jiraatu. Oromoon bakka har'a ga'e hin beekan. Waanuma kaleessaa haasa'u. Baruma kaleessaa haasa'u. Kaleessa ammaa Oromoon qabsoo isaatiin injifate awwaalee bira darbeen. Bira darbee fagaateera Oromoon. Ta'uu bira darbee gochuudhaaf qabsaa jira Oromoo nama. Humna gochuu isaa cimsachuudhaaf dirree qabsoo isaa jijjiiruudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jira. Isaanoo kaleessuma keessa jiru. Kanaafidha qabsoo Oromoo giddugala irratti gale 4 kiiloo gale sirna biyyattii keessa gale aqanqaalanii baasanii sololoo yookaan immoo gidaamii yookaan immoo cinaaqsan geessuu kan barbaadaniif. Maaliif achoo ta'e malee itti mul'atu. Dhaabbatanii hafanii jiru. Waa'ee hiree ofii murteeffachuu jiru. Oromoon hiree isaa murteeffatee hiree isaa murteeffate keessatti jiraachaa jira. Hiree isaa ijaaraa jira. Humna gochuu isaa cimsaa jira. Suma kaleessaa haasa'u. Dhaloonni kun fagaateera. Haala addunyaa haala biyyaa hubatee kan xiinxaludha dhaloonni kun. Isaan ammas humnoota kaleessa Oromoo shakkamaa godhanii biyya kana keessatti jiraachisuu barbaadan faana adda tokko uumanii taphatu. Oromoon isa bira darbee jira. Oromoon baandaa miti abbaa biyyaati biyya ijaara. Lafee Abdiisaa Agaa jira kaa lafee Baashaa Saafotu jira. Lafee Gabayyoo Gurmuutu jira kaa. Biyya isaatiif humna dhaabbateedha Oromoon. Jarri kunoo bakka dhaabbatan hin beekamu. Maaliif kaleessa dimimmisa keessa dhaabbatanii waan jiraniif. Kanaafidha qabsoo Oromoo bakka inni ga'e kanarraa duubatti deebisuudhaaf kan hojjetaniif. Waraanni kaabaa yeroo gaggeessu deebi'anii ergamaa ta'uudhaaf akka isaan hojjechaa turan jaruun saaxilanii dhageessaniittu. Oromoon immoo isaaf qophaa'aa miti. Qophaadhaa? Oromoo kamiif qabsaa kan jiran? Arfaffaa jarri kun inaaffaan ija isaanii jaamsee jira, gurra isaanii duuchee jira. Inaaffaadhaan dhukkubsatanii jiru. Ija inaaffaadhaan laalu, gurra inaaffatiin dhaga'u. Kanaaf
wanti isaan hin hawwine hin jiru. Otuu galgala tokko rafanii ka'anii ganamannaa ka'an sirni kun otuu badee hin gammadu. Kanaaf wanti isaan hin xibaarra hin jiru. Gaggeessaa keenya qaalirratti diinota keenya faana itti duulu. Mirga hin qaban Oromoon kana ni eeyyamu. Maaliif qabsaa'ee itti dadhabee itti boo'ee itti ajjeefamee itti du'eet kana fide. Gaggeessaa qaalii Oromoon baase Dr. Abiy Ahmed addunyaan kan beekamtii kenneef qabsoo saba keenyaa bakka amma jiru kanarraa bakka dura turerraa bakka amma jiru kana kan geessisu. Ifatti immoo kallattiitti deemu kan lafa kaa'e. Kana humnoota kaan faana hiriiranii waan danda'an hunda gochaa jiru. Waan danda'an hunda. Jarri maqaballeessii irratti bobba'an kun ofumaafuu maqaan qabduudhaaf malee akka isaaniitiif waa baay'eedha. Garuu sabni keenya guddaadha. Qolqalbii saba keenyaa cabsuu hin danda'an. Qolqalbiin hooggansa keenyaa immoo qolqalbii saba keenyaa keessa jira. Kanaaf abbaan barbaade tarkaanfatee tuquu hin danda'u. Sabicha bira darbee tuquu hin danda'u. Maaliif sabicha akkatti fidee fi akkatti godhate beeka waan ta'eef. Kanaaf inaaffaadhaan guutamanii maraachaa jiru akka saree maraatu. Waggoottan darban mariidhaan marabbaadhaan qoricha itti barbaadaatuma turre. Ammas qorichuma itti barbaadaa jirra. Dhibee arfan kanaaf. Dhibee arfan kun yoo jarri ku fayyan gaariidha itti barbaaduun keenya. Dhibeen arfan kun garuu immoo saba akka balleessoo hin eeyyamu. Mootummaan naannoo Oromiyaa hin eeyyamu. Sabni keenya hin eeyyamu. Karaan isaan deeman kun karaa badiiti. Bakka iddoo qabsoo jijjiiraa jiru sanarraa sabicha iddoo duriitti gadi deebisuu barbaadu. Diinota sabichaatiif sabicha dabarsanii kennuu barbaadu. Isa keessatti iddoo tolfachuu kan barbaadan. Gateetti sabichaa kanaaf qophaa'aa miti. Kanaaf hariiroon isaan yaadama faallaa warra qaban faana hariiroo hunda faana warra sirna kanarratti faallaa sirna kanaa deemna jedhan hunda faana hariiroo isaan tolfatanii asiifachi daaqaa oolan kun rakkoo arfan irraa ka'a waan ta'eef hiriguu ga'uu hin danda'u. Hiriguu ga'uu hin danda'u. Sabichoo guyyaa guyyaadhaan jalaa tarkaanfachaa jira fuulduratti. Warra Oromoo balleessu faana Oromoo balleessaa oolanii ofiifis Oromoo balleessaa oolanii Oromoodhaaf qabsoofne jedhanii kakachuun akkuma waraabessi biyya san beekni dhaqee naafaa jedhe sanaa ta'a jecha. Uummanni Oromoo isaan beeka. Isaan beeka. Abaa'oo Shaneen qe'ee qonnaan bulaa gubee iddoo haati Oromoo itti deessu mana hakiimaa gubee iddoo Oromoo itti baratu mana barnootaa gubee barataa bittinneessee diinota Oromoo faana immoo adda tokko uumee waan danda'u hunda godheera. Uummanni keenya kana waan hubateef harcaasaa nagaasaa buufachaa qeesaa tasgabbeessaa injifannoo isaa itichaa deemee jecha.
sabni keenya immoo dhugaa waan qabuuf Oromoon dhugaan ilma waaqati jedha. Dhugaa waan qabuuf Rabbi isaa isa gargaaree dhaabbatee qabsaa'ee aarsaatti kaffalee sirna isaatti kufate. Akka isaan adda uumanii socho'aa turan saniitiif waggaa 4 waggaa 5 eessa gaama ture. Sabni keenya dhugaa waan qabuuf hoogganaa immoo akka ilma abbaa malaa ta'e malaan deemu haxxummaadhaan deemu abshaala ta'e ga'umsaan dandeettiidhaan deemu kan Oromoo dhiisee dheeffaduun taane waraana Oromootti ofii waraanatti galee hoogganaa waraan waan qabaanneef diinota keenya hunda bittinneessan.